Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota YouTube channel Hatiqaa Oroo. Ana dhufu baay'ee nagaan dhuftanii salaamtaan kiyya bakka jirtan hundattii isin biraa gabsiniin jecha adhammoo odeeffannoo kan biraatiin yookaan odeeffannoo haaraadhaan isiniif deebi'eetiin jira. Kanaaf haga xumura viidiyoo kiyyaatti yookaan haga xumura odeeffannoo kiyyaatti na waliin turaa isiniin jecha kana duratti warri chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Akkasumas immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan naaf gahaa. Akkasumas immoo yaada qabdanu koomentii jalatti naaf barreessaa. Kanaaf gara odeeffannoo keenyaatti yeroo isin dabarsu manni isin viidiyoo kanarratti argaa jirtanu mana baay'ee guddaadha. Gibbiin isaa baay'ee guddaadha yookaan mooraan isaa baay'ee tokko guddaadha. Kaaree 900 irratti argama. Seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba jedhu. Akkasumas immoo mana guddaadhaan alatti sarvisii gara kutaalee 20 ofirraa qaba. Ji'a tokko keessatti galii gara birrii 30,000 galcha jedhu. Egaa abbaan kana bitachuu barbaadan magaalaa Jimmaatti argama. Bitachuu dandeessu jechuudha. Karaa toora WhatsApp fi Telegram keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa koomentii jalqabaa jalaa ni argattu. Akkasiis ni jedha abbaa carraa ta'a. Inni lammaffaan lafa isin asirratti argaa jirtan jechuudha. Lafti kun kaaree 400dha. Qoba qobaatti gurguramuun illee ni danda'ama jedhu. Kunillee magaaluma Jimmaati. Fakkeenyaaf qoba qobaatti yeroo isin jedhu kaaree 400dha garuu 200 illee gurguramuu ni danda'a. Kun ammoo lafa bakka mana jireenyaatiif ta'udha jechuudha. Akkasidha seera qabeessa jedhu. Naannoon isaa immoo bakka Bachoo Booree Bunnaa Qibshaa bakka jedhamudha. Akkasidha abbaan illee lafa kana bitachuu barbaadan karaa keessaa nu dubbisuu dandeessu. Lafti kun immoo yoo bakka tokkichatti bitachuu dandeessan fakkeenyaaf gatiin isaa birrii 550 jedhu. Qoba qobaatti immoo bitachuu yoo feetan 333dha. Akkasidha. Kanaaf abbaan illee kanallee bitachuu barbaadan karaa toora WhatsApp fi Telegram keenyaa nu argachuu dandeessu. Akkasiin jedha odeeffannoon kiyyaadha kana fakkaata. Kanaaf waan waliin turtanii fi baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Haga viidiyoo kan biraatiin yookaan odeeffannoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura. Nagaatti.